Yooyaa harka fuunee ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii jiru miidiyaa breaking news guyyaadhaan dhaqqaban biyya keessaa fi biyya alaarraa fufunaannee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara breaking news keenyatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin hin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya kun jiru miidiyaadha. Jiru miidiyaa kaayoon isaa immoo sagalee ummataa ta'uudha. Sagalee ummataa ta'uuf immoo mudhii keenya hidhannee kaanee jirra. Isinis like fi share dhaan nu jala dhaabbadhaa isin hin jenna. Osoo gara odeeffannoo keenya biyya irraa nu dhaqqabetti isin hin dabarsin dura lolli Iraanii fi Israa'el maal irra gahee kan jedhu gurra isin buusna. Kirooti odeeffannoon keenya egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Biyyoonni baha giddu galeessaa Iraanii fi Israa'el haleellaa qilleensaa fi misaayilaatiin wal akaayaa jiru. Biyyi Biniyaam Naatnaahu Israa'el waxabajjii 13 bara 2025 ganama haleellaa biyya Ayatullah Ali Komaan Iraan irratti raawwattee hordofe. Halkan eda magaalaan guddoon Israa'el Tel Aviva ibiddi itti roobaa bulu miidiyaan idil addunyaa gabaasaa jiru. Israa'elii fi Iraan Teheraanii fi Tel Aviva Biniyaam Naatullah fi Ayatullah Ali Komaan Mas'uudii fi ministeerri basaasaa Iraan wal haleelaa jiru. Israa'el wiirtuuwwan nuukilaaraa fi buufatawwan waraana Iraan irratti haleellaa raawwachuun hoogganaa eegdota warraaqsa Iraan Hussein Salaam aangawoota waraanaa olaanoo dabalate saayintistoota gabbisa nuukilaaraa Iraan ajjeefte. Tarkaaffii haaloo bahinsaa fudhadhe Israa'elitti azeebaanaa kan jedhe hoogganaan Iraan Ayatullah Ali halkan eda misaa'ilota pilaastikaa Tel Aviva irratti dhukaasaa bule. Azeebaanaa kan jedhe hoogganaan Iraan Ayatullah Ali halkan eda misaa'ilota pilaastikaa Tel Aviva irratti dhukaasaa bule. Tel Aviva misaa'ilota Teheraan irra dhukaafamaa bule humna ittisa qilleensaa Iroondoom jedhamuun qolachuuf yaalaa bultus haleellaan hedduun raawwatamu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Gabaasni inni kuraaraa fi jiraachuun Iraan Israa'eliif sodaa guddaa kan jedhan dureen Israa'el Biniyaam Naatullah haleellaa jimaata kaleessaa ganama raawwataniin miidhaa guddaa wiirtuu gabbisa niikuraara Iraan irraan gahu dubbatanii jiru. Israa'el haati dhaabbata basaasaa guddaa addunyaa Mas'uudii fi Iraan haati duraanii Moojor jaha baha gidduu galeessaa keessatti wal haleelaa jiru. Haleellaan Israa'el jimaata Iraan irratti banteen saatalaayitoota niikuraaraa jaha fi aangawoota waraanaa dabalatee namoonni 78 ajjeefamuu fi namoonni 320 miidhamuu Iraan mootummoota gamtoomaniitti beeksiftee jirti. Haleellaa haaloo bahuu Iraan Yerusaalemii fi Tel Aviv keessatti raawwatteen namoonni 2 ajjeefamuu fi 21 miidhamuu Israa'el beeksiftee jirti. Haleellaa eda taahir raawwataa turteen magaalaan akka Rooshaa Looziin faati miidhamanii jiru. Haleellaa biyyoonni baha gidduu galeessaa lamaan wal irratti taasisaa jiran kanaan biyyoonni garagaraa yaaddoo isaanii ibsataa jiru. Chaayinaan Israa'el walabummaa nageenyaa fi birmadummaa daangaa Iraan sarbuu balaaleffattee jirti. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ergamaan Chaayinaa Fu Kung walgahii ariifachiisaa mana marii nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii halkan darbe taame irratti Chaayinaan haleellaa Israa'el raawwatte balaaleffattee jire. Beejingi 200 haalli amma jiru marii nuukilaaraa Iraan irraan geesse irratti yaaddoo guddaa qabdi jechuudhaan itti dabalan. Israa'el muddama akka hin hammaanne gochuuf tarkaaffii waraanaa hundaa hatamtamaan akka dhaabdu gaafatanii jiru. Akkasumas Iraan annisa niikuraalaa haala nagaatiif fayyadamoo akka biyyi mallatteessitu waliigaltee meeshaa niikuraalaa hin babal'isnetti mirga ishee guutumaan guututti kabajamuu qaba jedhan. Kanas ta'eessan biyyoonni lamaan ammas walitti dhaadachuu itti fufanii jiran. Paakistaanis Iraan wajjin dhaabbanna jechuudhaan dhaadannoo isii dhageessistee jirti. Haroon dambal balaa gogiinsaatiif saaxilamaa jira jedhame. Sababni haroon guddaan kun gogaa jiruuf immoo qonna jallisii qarqara haroo kanaatti hojjetamu ta'uu gabaafamee jira. Sagaleen paampii bishaan haroo hir'isuu fi wal irraa hin cinne handaara haroo dambal hunda akka jiru eera gabaasni AFP. Bishaan akka malee paampii bishaaniin xuuxamaa oolee bula. Haroon guddaan kun balaa goguutiif saaxilamaa jira jedhame. Gadi fageenya haroo kanaa bara 1990 as dachaadhaan hir'ataa kan jiru yoo ta'u meetira 4 irraa gara meetira 2tti gadi bu'u. Ragaan dhaabbata miti mootummaa Waterlands International jedhamu ni mul'isa. Haalli kun yoo akkanaan itti fufe haroon dambal guutumaan guututti baduu danda'a jedha manaajarri piroojeektii Dassaalany Raggaasaa. Rakkoon haroo dambal qonna jallisii fi industirii qofaa miti. Keemikaalota farra ilbiisota qonnaa fi industiriif oolan kan qonnaan bultoonnii fi dhaabbileen miti mootummaa fayyadaman
qabeenya qurxummii bishaanii kana fixaa jira jedhu. Akka dhaabbanni miti mootummaa Waterlandis International jedhutti bara darbe qofa haroo dambal gubbaa paampiiwwan jallisii 6,000 olitu sa'aatii 24 bishaan xuuxam bara kana sanii ol ta'uu danda'a. Haroon dambal qabeenya qurxummii qofa osoo hin taane roobiirraa hanga qabeenya simbirroolee hedduu kanatu itti fayyadama. Kuni hundi balaa kana jala jira jechuudhaan gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Warraaqsa dinagdee Oromoo waggaa 6 dura labsame ilaalchisuudhaan mootummaa fi warri mootummaa qeeqan maal jedhaa jiru? Mootummaan maalirra dhaabateeti kawaa jedhaa jiru? Warroonni mootummaa qeeqan hoo maalirra dhaabataniiti kan mootummaa qeeqan kan jedhu odeeffannoo keenya har'aa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Guutuu odeeffannoo keenya akkaataa nutti isiniif dhiyeessina. Qaama warraaqsa dinagdee Oromoo kan ta'e warshaan dhugaatii keenya waggaa 6 dura jalqabamee har'a eebbifame. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaatti dhufee hordofee waggaa 6 dura uummata Oromoo barootaaf dinagdee irraa moggaafame. Dinagdeen cimsuuf warraaqsi dinagdeetu barbaachisa jedhame. Warraaqsi dinagdee Oromoo labsame. Warraaqsa dinagdee Oromoo labsame kana yeroo sanatti hundumattuu hawwii horus harki caalaan isaa akka yaadametti hin deemne jechuudhaan hedduun hayyootaa qeeqaa jiru. Warri mootummaa immoo ittuma jirra piroojeektii hedduutu hojiitti jira jedhu. Qaama warraaqsa dinagdee Oromoo kan ta'e warshaan dhugaatii keenya godina Shawaa Lixaa aanaa Daandiitti birrii biiliyoona 22 caalan lafa hektaar 110 irratti ijaaramee har'a eebbifame. Pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaattu eebbisiisee bane. Sirna eebbaa kana irratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee aangawoonni mootummaa naannoo fi akkasumas federaalaa akkasumas keessummoonni hedduun argamanii jiru. Warshaan kun ijaaramee eebbaaf ga'uu isaatiin hedduu nama gammachiisee jira. Namoota hedduuf carraa hojii inni uumas jedhamee jira. Warri mootummaa qeeqan immoo warshaan dhugaatii keenya eebbifamuu waan gaarii ta'uu dubbachuun piroojeektiin warraaqsa dinagdee Oromoo waa hedduutu turan jedhan. Hedduun isaanii akka yaadametti hin deemne jechuun qeequ. Kanaafis qaama warraaqsa dinagdee Oromoo kan ta'e damee geejjibaa akka fakkeenyaatti kaasu. Warraaqsi damee kana rakkoo hoogganaan gufate jedhu warri keessa beekan. Waaldaan Aksiyoona Gadaabaas konkolaataan fe'umsa namaa bitame faayidaan ala ta'uu keessa beektonni ni himu. Kanneen geejjiba namaa hojii dhaabuudhaan amma kanneen meeshaa fe'antu hojjetaa jira jedhan. Waaldaan Aksiyoona Odaabaas immoo yeroo jalqabaa konkolaataa ammayyaa 50 biyya keessa galchee kan jedhan warri keessa beeku. Odaabaas yeroo sana konkolaataa sadarkaa eeggate galchuu keessa beektonni eeran. Sababa rakkoo hooggansaan waldichi amma garmalee dadhabee jira. Waaldichi konkolaataa 50 galchee keessa atoobisii 10 haga 15 hin caalletu hojiitti jira jedhan. Atoobisoota kanneen keessaa gariin miidhamanii garii meeshaalee jijjiirraa dhabanii baay'inaan dhaabbatanii akka jiran ni himu. Warri mootummaa immoo warraaqsi dinagdee sun ittuma jira jedhu. Piroojeektii hedduutu dameewwan ijaarsaa geejjibaa industirii fi kanneen biroo hojiitti jira jedhu. Addi bilisummaa Oromoo sirni gadaa madda dimokiraasii ammayyaa gaaddisa marii fi maraba Oromoo rakkoo isaa ittiin furatudha jedhame. Oromoon bara sirna gadaa buluun dhibdee keessaa fi alaa gaaddisa sirna gadaa jalatti furataa kan jedhu ABO'n ibsa baaseen caaffeen tuulamaa sirna gadaa Oromoo inni waloo madda walaabuu haa ta'u malee golaalee Oromiyaa cufa keessatti caaffee tumaa sirna gadaa mataa isaa qaba jedhe. Haaluma kanaan caaffeen tuulamaa sirna gadaa tuulamaa sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa gaggeessuuf jiru jilli isaa tuulamaa qe'ee isaarraa godaanuun teessuma odaa nabee qubatee jiraachuu ibse. Oromoon sadeen tuulamaa daacii baachoo fi jiillee qe'ee fi araddaa ofiirraa gara gaaddisa odaa nabee qubachuu kan ibse ABO'n gadaan tuulamaa odaa nabee qabatee sirna araaraa erga gaggeesse booda godaannisa cafee tuulamaatti taasisuun jiilota garagaraa gaggeessa jechuudhaan eere. Jiilli kun cafee tumatti seerri dura ture ni fooyyessa. Haaraan ni baasa. Ergasii muudamni seeraa fuudhee gara gosaa deebi'uun bultoo bulee yookaan seera tumame miseensa gadaa hafee fi uummata faana ni mari'atu jedhe. Haaluma kanaan caffeen tumaa sirna gadaa tuulamaa sirna walharkaa fuudhinsa baallii gadaa gaggeessuuf jiru bobbaa fi galli isaa akka milkii ta'u ABO'n ibsa baasee jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannan garuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemuutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.